Barataa yuunivarsiitii Ameerikaatti baratu kan Falastiin hiriira yeroo ammaan dura hiriira bahamaa ture irratti hidhamuudhaan guyyaa 100f erga hidhameef booda immigireeshinii Ameerikaadhaa doolaara 20,000 gaafatame. Dargaggeessi lammii Falastiin kun immoo hiriira lammiilee isaa kan Israa'eliin dhumaa jiran irratti hiriira guddaa irratti hirmaachuudhaan yuunivarsiitii keessaa gadi ba'ee wayita inni hiriira kana irratti hirmaatee mul'ate. Immigireeshinii biyyattiitiin qabamee hidhamee guyyaa 100f erga hidhameen booda ergaaniif dhiyeenya kana gadi dhiifameef immoo doolaara 20,000 beenyaa isaatis gaafatee jira. Doolaarri 20,000 inni hidhameef kun immoo barnoota yuunivarsiitii isaatirraayis ergaaniif hidhameef guyyaa 100 erga tureef booda ammaaf immoo gaafa inni gaafate kun biyyoota Ameerikaadhaa maraas kan ajaa'ibsiise ta'e. Dargaggeessi kun immoo lammiilee isaatiin mana hidhaatii fi akkasumas nyaata dhabiidhaan akkasumas rakkoo adda addaatiin miidhamaa jiraniif sagalee guddaa ergaaniif ta'een booda Ameerikaan immoo dargaggeessa kana hiriira guddaa Falastiin Ameerikaatti geggeessite irratti hirmaachuu isaatiin barataan beekumtii qabaachuu isaatirraa kan ka'e qabamee akkaaniif hidhamee dubbatama. Lammiileen Falastiin hedduun isaanii immoo humnoota Israa'eliin dhumaa jiran jechuun ergaaniif inni hiriira kanarratti hirmaateen hirmaannaa kana booda hidhamuu isaatiinis biyyoota isaaniitis akkaan ajaa'ibsiisee jira.